zabana ilmoo ofii maatii ofii bulfachuun jabaatu keessatti hawaasa tajaajiluudhaaf eeramtaniittu kun egaa mas'uuliyyaa guddaadha. Nama mas'uuliyyaa kanallee bahatu Rabbi isin haa taasisu. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Munasabaan at-ta'aruf wa at-ta'rif keessa jirra. Wal barsiisuu wal barachuu waan jedhamu. Namni kun hundisaa zillii takka jala jira, gaaddisa tokko jala jira hundisaa. Gaaddisa kalimaa laa ilaaha illallah jala jira. Dhiiroo walitti dhufee wal baruu dhabuun wal gaafachuu dhabuun hanqinni argamuutu mala. Yaani nama walirraa faffagaachuutu mala. Awwalan namni bakka bakka dhalatee bakka bakka islaamummaan gaaddisa tokkotti walitti qabuun kun neemaa guddoodha. Kanaaf sagantaan kun Bunnoo Beddellee majlisa Bunnoo Beddellee biiroo isaaniitti sagantaa taarifaati. Wal barachuudha jechuudha. Dhimma dhufneef booda haasofna. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maqaan kiyya Sufiyaan Yaasin Ali naan jedhani. Itti gaafatamaa yookaan immoo walitti qabaa boordii godina Bunnoo Beddelleeti. Maqaa alhamdulillah nagumaan raawwanneerra. Har'a immoo waa'ee eebbaa matsaafa yaalii lubbuutiif asitti walitti qabamne mashaayikha gurguddaadhaaf du'aatotaa wajjin asitti walitti qabamne. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Rabbiin galateeffannaa kun eegaltiidha. Kan dhumaa miti akkuma kana kanatti of Rabbi nuuf taasisu. Keessummoota kenna naannoo biraarraa dhufaniifis ahlan wa marhaban jenneerraani welcome jenneerraani bakka barakaa qabu dhufanii manuma jiraa dhufanii umurii dheeraa Rabbi haa kennuufi miila kanaan deemanii kan jiran taqa Rabbi haa taasisu. Hunduma keenya warra walumaan milkaa Rabbi nuuf taasisu. Barakallahu fiik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maqaan Tamaamii Asaffaan jedhama. Godina Bunnoo Beddellee aanaa Beddellee gandaa mirga Beddellee kana. Dabiir Mustatir Ayyee. Bismillah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maqaan koo Mukhtaar Mahmud naan jedhani. Barsiisaa Yuunivarsiitii Jimmaa. Hoogganaa diistiriktii Kibba Lixaa Baankii Jiraati. Fidaloota aanaa Gommaa magaalaa Limmuu Shaayii. Bismillahirrahmanirrahim. Maqaan koo Mujaahid Usmaan jedhama. Ani dhalataa godina Wallagga Lixaa aanaa Beekiiti. Jiraataa magaalaa Beddelleeti. Akkuma kana barreessa yaala lubbuu kaarree eebbifamuudha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmadiin Abdul Qaadir jedhama. Dhaloota koo Wallagga Bahaa magaalaa Naqamtee. Amma immoo jiraataa Beddelleedha. Jarasaaras Naggaadeedhas. Bismillah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maqaan Abdul Basiir Nuura Abaadir. Dhalataa godina Jimmaa aanaa Saxxammaa. Barsiisaa mana barumsaa Abbaa Jifaar sadarkaa tokkoffaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismaa'il Imaam Usmaan jedhama. Yookaan Ismaa'il Abbaa Milkiiti. Bakki dhaloota kiyyaa aanaa Gommaa ganda Qoottaa Cuwaa jedhamti. Amma yeroo kana immoo gara magaalaa Shaggariin jirra jechuudha. Bismillah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naziif Adamin jedhama. Dhalataa godina Bunnoo Beddellee aanaa Gachiiti. Amma bakki hin jiru Beddelleedha. Ta'ee walitti qabaa majlisa Bunnoo Beddellee jechuudha. Allahu a'lam. Ani Naasir Abdurrahmaan jedhama. Dhalootaani gara Gaatiraa kana aanaa Saxxammaa jedhama. Ganda Doonee. Achirraa ani Qur'aana biyyuma qara'eetiin gama Harargee kana dhaqee karaa Haji Yusuf Ciroon turean gara waggaa 6 Haji Yusuf biran taa'ee aga Bukhaarii aga Muslim isaan bira qaraanee achirraa Suudiin deemee Suudiitti immoo nama iqaamaa qabu keessummoota kenna yeroo hajjii yeroo umraa warreen achi dhufu hin simannaa hin keessummeessinaa ulamaa keenya biyya adda addaa irraa dhufan kitaaba waan ta'e ijoollee keenya irraas walitti qabnee alal khayrii irraas walitti qabnee binnee yeroo hajjii geeffatee galuu ka'e kitaaba sinqii godhatee ulamaan keenya galaa ture. Haala kanaan amma immoo gama biyyaa achis dhaqaa asis dhufaa gama biyyaa jirraa walumaa galattuu dalagaa immoo yoo gaafattan maal dalagda yoo jettan ani asumaaf achi deddeemeetuman ummata keenya mukuu baasa. Ani maqaan koo Muhammad Naadiraddin jedhama. Dhalootee godina Jimmaa aanaa Sokorruuti. Amma immoo magaalaa Beddellee keessatti imaama masjiida guddaati. Galatoomaa wabillahi tawfiiq. Assalaamu alaikum warahmatullahi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Maqaan koo Anshariif Hussein jedhama.
dhalootaan godina Iluu Baaboor aanaa mattuu ganda barroo jedhamtu keessatti baadiyyaa keessatti kanan dhaladhe. Amma immoo jireenyaan gara shaggar kana ollaadhuma isaaniin jira. Lama ishee Ismaa'iliin jira. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maqaan kiyya barsiisaa Tamaam Jamaaliin jedhama. Bakki dhalootaadhaa godina Bunnoo Beddellee aanaa Diddeessaa ganda Haroo Dooyyoo jedhama. Ammas jireenya suma hojii barsiisummaati. Dabalata immoo kidmaa diiniitiif barreessaa mana maree dhimma Islaamaa godina Bunnoo Beddelleeti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maqaan koo barsiisaa Gurmeessaa Milkiin jedhama. Dhalataa godina Bunnoo Beddellee aanaa Diddeessaa magaalaa Dambiiti. Akkasuma achittis barsiisaadha. Mana barumsaa sadarkaa lammaffaatti. Amma barnoota zamanaa kana teekinooloojiidhaan isin barsiisa. Asitti immoo mana mariitti immoo ogeessa miidiyaatii fi akkasumas teeknishaala manicha keessatti tajaajilaa jirudha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Maqaan koo Alaamuddin Biraanuun jedhama. Bakki nuti dhaladhe aanaadhuma Beddellee akkasuma aanaa Beddelleeti. Bakki nama jiraatu magaalaa Beddellee kana amma tajaajila diiniitiif dargaggoo bakka bu'eetan jechaa jira. Maqaan koo Shihaab Nuuraa Muhammadin jedhama. Jiraataa godina Buunoo Beddellee magaalaa Gachiiti. Hojii itti gaafatamaa gumii ulamaa godina kanaati. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadir Abdallah yookiin Muzgeenin jedhama. Hundeessaa Ijraa Baankii duraaniitiif abbaa aksiyoonaa amma immoo konkolaachisaa baankii jiraate. Bakki jireenyaa bakki dhalootaa asuma godina Iluu Baaboor aanaa Mattuu ganda Qa'uuf Joggiiti. Amma immoo kan jiraadhu magaalaa Jimmaati. Warahmatullahi wabarakatuh. Yaaqoob Ahmed Meexxiin jedhama. Bakki jireenya kootii godina Bunnoo Beddellee magaalaa Beddelleeti. Gaheen hojii itti gaafatamaa majlisa magaalaa Beddellee. Sagantaa keenya itti fufnaa. Sagantaan keenya iddoo kana miti bakki isaa daraashaa bakki waltajjii. Kanaaf biiroo kana ziyaaruun ishee konniif keessummoonni keenya baga nagaan dhuftan isiniin jenneerra. Amma wanni nu asitti irra caalaa wal barbaanne du'aayin haa godhamuufi. Sheeknis musaafira akkuma amma jedhanii rabbi karaa gamaa gamanaa isaanii laaffise. Yeroon barsiisonni shufeeronni hundi keessanuu baga nagaan dhuftan isiniin jenneerra jechuudha. Biiroon kun biiroo mana marii dhimma Islaamaa godina Bunnoo Beddelleeti. Biiroo reefu hundaa'u jechuudha. Wanni keessattuu warri munashida taatanii fi ulamoota gurguddaa du'aatonni wanni isin nu beektanus ol beekurra walii beekuu dhabmini. Eegaalii Muktaar Rabbiraa isaan milkeessu hojii isaanii Rabbirraa jaallatu godina kana hoogganaa turanii dhaabanii sababa ta'anii muhadaraallee geggeeffamee bu'uurri kanaa sababa yeroo sanaati jechuudha. Carraatu ijaarsa isaan jalqabin deeman isaanii numatu ergi malee immoo badanii hin deemne. Takbiir. Biyyi kun eebbisee du'aa godhee galatoonfateeti ishee gaaliin kan ol bahanii akkuma sana barakaa godhate. Barakaa godhate natti fakkaata haalichi. Kanaaf erganaa Rabbi kana hundeessee Musliimni godina Bunnoo Beddellee bakka kana gahee gaafa laalanu imeejiinsa yookaan haalli waliigalasaa waan islaamummaan keessa hin jirre waan bal'ina islaamummaa bal'ina ulamaa bal'ina hin qabne fakkaata. Baranallee yeroo baankiin jiraa dhuftan dhimma kana kaaseera. Godina Bunnoo Beddellee gaafa jedhamu bal'aa hiika islaamummaatiif ni mul'atu sammuu namaa keessatti. Garuu parsantaa 85 ol Musliima. Waan ajaa'ibaarraa jechuudha. Parsantaa 85 ol Musliima godinni kun takbiir. Kanaaf kana booddee kan inni nu barbaadu du'aa'ii ziyaaraa maaltu jira maal sin deeggarra maal waliin hojjenna jechuu nu barbaada. Keessattuu munashidoonnii fi ulamoonni keenya du'aatotni ciccirtan warri Rabbi sagalee keessan addunyaa irratti dhageessise akkasitti yoo wal quba qabaanne
Kana caalaa biyya kana keessatti laa ilaaha illallaan tokkummaan islaamaa izzaan wanti jiru kun akka tartiiba gochuun hin salphata. Kanarraa fi marii keenya yeroo biraatti deebina. Amma gabaawwan baatee nagad jedhani iddoo baane deemnee hanguma kanatti immoo barakaa qaba waan ta'eef du'aa ishee shiyaaba jalqabanu sheekonni itti fuftuu. Keessummoota keenya haaraan nutti dhufanis keessummaa nagaadhaan dhufanii nagaadhaan gala yaa Rabbi nu taasisi. Waa hundattuu kan gammannu yaa Rabbi nu taasisi. Waa hundinuu kan fedhamu ba'uu fi kan nuuf milkaa'u yaa Rabbi nu godhi. Rabbana atina fid dunyaa hasana fil aakhirati hasana wa qina azaaban naar. Sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Beddelleetiin biiroon bareedaan kun nu godhamee bakka kanatti wal arguu keenyaaf Rabbiin galateeffanna alhamdulillah. Eega kana ammoo isin hooggantoota majlisaa akka duraaniittis akka ammaattis Naziif irraa eegallee akka kan godina kana akka kan magaalaa kana akka immoo obboleessi keenya Ustaaz Gaaliin hoogganaa ture tuftoo yookaan du'aa keessan argatee marhalaa xiqqaarraa marhalaa guddaatti nu dabarsuu keessaniifis galanni uummata majlisa Bunnoo Beddellee tokko lamaa miti nu galatoomaa nu ulfaadha isinii jechuu barbaada. Rabbi isin haa galateeffatu. Haqiiqaatti fagoodha kaane waan dhabne caalaa waan arganne yaadachuu gaariidha. Waan dhabne caalaa waan arganne yaadachuu. Yoo waan arganne kana irratti Rabbiin galateeffanne isa dhabnes Rabbi nuu godha. Tokkoffaa innumti amma ta'aa jirru kun yoom takkaa nuti eeguma majlisni jijjiiramaa kun dhufee ani majlisa isa Oromiyaan dhaqee ilaaleera. Gaafa ishee Gaaliin makiinaa bitu bakka inni itti dhaqee ol bahees dhaqee ilaaleera. Isheenis ni beekanii gariin keessan ni beeytanii waan waggaa 30 achi ture. Hadha immoo bakka sanaa ka'ee duraan makiinaa namaa kireeffatee kadeemu makiinaa irraa saliima ta'ee makiinaa of danda'ee qabaatee gamoo guddaa isin agartan sana of danda'ee qabaatee kun gama birootiin akka godinaatti akka aanaatti namuu bootaa majlisni taa'u tolchee hawaasa simachuun kun jijjiirama Rabbi nuu fide Rabbiin galateeffanna alhamdulillahi rabbil alamin. Kanaaf inshaallah bareeda jirtanii bareeda deemaa jirtanii akkamma heddumminni namaa biyya kana jiraatuunis bareedaadha. Gama birootiin immoo wal baruu keenya kana keessa bu'aa guddootu jira. Nama hedduu as keessaa fudhanne amma nuti. Du'aata as keessa jira. Aalima jajjabaa as keessa jira. Munashida jajjabaa afaan mi'aawutu as keessa jira. Warra baankii hijiraa hoogganutu as keessa jira. Warra immoo amantii biroo keessa guddatee ka'ee amantii kanan naa caala jedhee gama kana dhufetu as keessa jira. Kanaafuu aangoo illee barree nama waa hojjetu illee barree kaka duniyaas of keessaa qabnaa ka daa'iis of keessaa qabnaa ka munashidaas of keessaa qabnaa Rabbi waan nu dhowween qabu bakka teenya haasofnu kunoo Rabbi nu godhee jira. Rabbi ni'maa nu kenne kana Rabbi nuuf haa dabalu. Jabaattanii jirtanii Rabbi bakkaan isin haa ga'u. Gufuu gufaata Rabbi isin jalaa haa dha'u. Rabbi isin haa tolchu. Rabbi illee isinii haa tolchu. Fooqii gugurdaa maqaa majlisaa kanaan Rabbi isinitti ijaaru. Aboo majlisa michaa miti isinittuu Rabbi haa ijaaru. Isinumayyuu Rabbi mataa gadi isin hin qabin. Ol Rabbi isin haa qabu. Jireenyaan Rabbi ol isin haa qabu. Rizqii Rabbi ol isin haa qabu. Sheeka keenya Sheek Nadiifiin Rabbi isin haa galateeffatu. Hedduu isin naannoo kana jiraachuun bakkattii kanaaf hawaasa ofitti hammattanii deemuun kun waan guddoo nu agarsiisa. Rabbi umrii keessan keessa barakaa kaa'u. Rabbi umrii keessan keessa barakaa kaa'u. Munashidoota keenya hundi keessa Rabbi isin haa milkeessu. Sheekh Ismaa'il Abbaa Milkii Rabbi si haa milkeessu. Shariifu Atis Rabbi si haa milkeessu. Sheekh Abdul Basiir Daa'ii bareedaa of biraa qabna isallee Rabbi haa milkeessu. Muktaar keenya Atis Khadiiroo hundi amma waliin dhufne guutuun keessan Rabbi isin haa barakachiisu. Rabbi isin haa barakachiisu. Warri of qabdanii dandeettanii halkan kana qaxxaamurtanii hawaasa kanaa jecha bakka dhimma obboleessa keenyaa waa'ee kitaabaati sagantaa ammatti bobba'uu deemnu nu fiddan hedduu galata qabdanii baankiin keessanis galata qaba isinis galata qabdu wanni hawaasa keenya kanaan jennu otoo miilli kun hin jirre as ga'uu hin dandeenyu. Miilli kun bakka kana dhufuuf immoo ijoolluma keenya Muktaar irraa Abdurazaaq irraa Khadiroo irraa ijoolluma kana Rabbi sababaa nu godhee ida sa'a 9 kaan egaa waluma waamuudhaaf wal barbaannu wal fuuchuudha isaatiin adeemu malee sa'a 9 irribaa kana sababaa keessanii jechuudha. Rabbiin sababaa jara kana ammoo akka sagantaa mujaahid ka sheeka keenyaan hoogganamu
wanni sababaanu ta'e ijoollee teenya ta baankii hijiraa baankii islaamaatiin deemtu kan. Kanaaf wanni nu isinit dhaamman ijoolleen kun ilmaan keessan obboleeyyan keessan manni jaraa qabeenya keessan bakka si waa kaa'attan of bichaaf utuu hin ta'in hawaasa guutuu akka baadiyyaattis akka magaalaattis akka jireenya mana keessaattis hawaasa bakka hundatti nu dammassitanii baankiin kun asirratti akka nu duraan mukoomne akka nu duraan qorrine akka bira nu dhaabbattanuun dhaamsa duraati. Inshallah jira. Kan lammaffaa immoo majlisa keenya kan keessaa majlisa kanko majlisni kan nama hundaati kan nama kalimaa laa ilaaha illallah qabuuti. Dur majlisa hoo jedhu namni maaliif beekaa arabii irra taa'uu beeka laata gurguddaa majara irra taa'aa jiru kan inni kun hin socho'u. Majlisni namaa immoo bakka rafee ka'eera. Hin rafus deebi'ee hojii hojjechuus karoorfateera. Garuu majlisni hojjechuu kanaaf immoo afaan keessan tokko ta'ee warreen hoogganamtanii majlisa keessa jirtan yaada bilchaataa wal bira fiddanii wajji teessanii bakka itti yaada wal bira kaa'attan kunuu qabdu marcuma qabdu. Marcuma kana irratti bor maal hojjechuu qabna? Barana maal godhuu qabna? Karoorri keenya baranaa maali? Kabara dhufuu maali? Akkatti deemnu karooratti deemnu bilcheeffattanii bara baraan bucuudhaan xiqqeessanii jijjiirama yoo fidaa deemtan akka majlisa hunda dura bootanu abdii qabna akkam jettan isin. Rabbi bakkaan isinii haa ga'u. Rabbi isin haa milkeessu. Wal haa jabeessinu. Nuti isin jaallannaa dhumnee isin laallaa hamilee isin taanaa gaafa haajomtanii nu waan madhaa waan barbaachisaa ta'e mirga keessan dhaabbannaan isiniin jedha. Allahu akbar. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. جلالة ربنا وهاكن تقوى سخوف في مراقبة ربنا وهاكن نفسن نفتن كنا بسم الله فانا كيسان فانا بسم الله جيدك وكم بسم الله وعندك فانا تل ربنا واتاسس إسني ما وجه الرحمن نكن في ربنا واتاسس إسني في صلفنا قد رب سني هاكن ركنا تنت نصري سعزي سرب سني هاكن حاسدي إنسي جني ربنا الرهاقو هاكباكن يا ربنا واتولج برحمتك الرحمن بالله رب العالمين اللهم صل وسلم زبنا ilmoo ofii maatii ofii bulfachuun jabaatu keessatti hawaasa tajaajiluudhaaf eeramtaniittu kun egaa mas'uuliyyaa guddaadha. Nama mas'uuliyyaa kanallee bahatu rabbi isin haa taasisu. Shee Yaaqub irraa kaasee jechuudha. Shee Nadiif warra asitti argaman hammi naggaadeef fakkaatan hundinuu darasaadha. Ilaa bultii sadii wahii leenjii irra turre isaan sanaan jajjaba waan jajjaba of keessaa qaqqabanii jiru. Suufa inshaallah. Sheikh Ismail Abbaan Milkii boleessi kankoo Shariif Hussein faa asitti arguun kankoo baay'een gammadaa nu jajjabaadhaa. Sheikh Naasir illee sababaa nu taatan edan dhagahee ani saganticha egan dhagahee sababa waa geejjibni dhabamuutiin abadan sagantaan mujaahida fuun qabuu enne Abdurrazaaqiinis Sheikh Nadiif dhiibaniiru. Boodachumaan waliin mari'annee takka ta'uu deemuufi qabna jennee halkan sa'a 9 irratti kakaaniitu mayyoo wal dammaqsaa as geenye. Kaameraamaaniin keenya fa'aa haa galatoomu karaa magaalaa irraa iyyuu baay'ee fagoo ture achii ka'ee nu affeerame alhamdulillah. Amma daboo mujaahid Uthmaanii dhufnee jechuudha. Dhaamsii barbaadamu waan qalleef garaacha waan ta'eef inshaallah baasii obboleessa keenya baasii kana kallattiin akka saddii goonee fi deemnudha. Akka hojjetaa yookaan miseensa hooggansa baankii jiraatti illee Sheikh Yaaqub pirezidaantii dhiibanii Bunnoo Beddelleetti Sheikh Nadiifii waliin mari'atanii akka inni dhaabbatu godhanii nus dhufnee qorannoo geggeessinee egaa maajoritiin hawaasni keenya parsantaa 80 fi isaa ol musliima ta'ee haqa guddaa nurraa qabaa jennee baankii hijiraa asitti hundeessinee asitti dhaabnee jirra. Kanumarraa dabarfatee baankiin hijiraatuma keenya ta'uu kanuma qabeenya uummata islaamaarraa kanuma masjiidarraa kireeffatee hojii eegaleera jechuudha inshaallah. Isa kana akka bira nu dhaabbattanu akka mas'uuliyyaan isinitti jiruun jigaan daboo wal waamtanii akkuma Sheikh Naasir isinii dhaaman akka mukoofnee bicuusii dameelee qaqqabnu keessaa kan bicuusii qaqqabbanaa'ee jiru baankii Aksaan duratti boodatti illee banamee jiru saqqinii fi sarboon beddelleetti banameen booda baname meexxeen naan jira baay'ee ho'aa jira inshaallah. Nu beddellee akka nu jajjabaatu amanaa isiniifan dabarsa inshaallah.